اللي تنيرو هدو ولا لما يفتي النجر ولا لما هنكب oromoon beekaa hayyuu bara qaroominni hin jirre bara teknoolojii fi gartee sooshaal miidiyaa fi maaloo kunuu hin jirre bara san keessattuu oromoon heera isaallee tumatee ka addunyaan kun amma qorrojjeettiin bulaa jirtu heera oromoo akka ta'e namoonni beekaa jechuudha. Hayyuudha inni jennuuni uffatee isa deemu qofa osoo hin taane isaa digirii warri akka fedhe nu godhuu barbaadu kun itti kennu kana qofa osoo hin taane dirree teenyarra faa jira. Isaan sanirraa seenaa qoradhaa waa kuusaa. Dhaloota kana waliin ammoo yeroo rakkoon dhufte wacuu qofaa gatii hin qabu. Waa haayuuf qabaa. Warri waa barate warri waa hubate. Dhaloonni kun isaan dhageeffatu jira. Nuti jaruma hundaahu beektota firofeessaraa jennee namarraa waa dhageeffatuun hedduu rakkoo akka nutti ta'een uummata keenya kanaaf ibsuu barbaada jechuudha. Namni habaratuuf uummata irraa dhalate kana tajaajiluuf. Fakkeenyaaf bakka tana keessa bishaan yoo hin jiraanne akkaataa bishaan sanitti baankaa. Barnoota baratee jira waan ta'eef dhalaaf akeekuu qabaa jechuudha. Dhalli ni baafata waan ta'eef. Waa dagannaga. Waan kaleessa ta'ee irra irraanfanna waan ta'eef barnoota warra keenyaa jechuun barnoota qoma dhaloota Oromoo keessa jiru jechuudha. Sirni gadaa kun immoo furtuu waa hundaa ta'ee heerri keessatti tumamee jira. Hojiirra ooluuf ammoo rakkoo ta'e sababa gabroonfataatiin isa kanaafuu warri barate kun nutti himuu irra dhagaa haruudhaatu guddata. Kanaas dhagaa kanaan nurraa dhaabee dhugaa dhaloota kanaaf haa kaa'u jechuu barbaadeetti. Kanaafi barnoonni dhugaadhaa kafirraa waa agartuuni barnoota gabateerra baratu ka alagaan akka fedhessitti fe'u kana osoo hin taane seenaa faranjiitiif seenaa biyyoo biroo osoo hin taane seenaa warra keetiitiin jechuudha. Kana jechuun barnoota warra keenyaa jechuun maatii irraa dhalanne qabna. Nuti dhala Oromooti. Naafi atillee nama dhala Oromooti. Maatiin irraa dhalanne san waan nuun jechaan guddisaniitu jira. Isa sanarraa ati ni yaadatta. Anni yaadadha. Firofeesar inni jennuun kun ni yaadata. Of gaafachuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Obboleessi kiyya san tokkosumaa jechuu barbaadeeti. Sarra heera uumaa kana cabseetuutu miidhaas dhala namaarra fide akka wal miinus sagantaa ofii nutti naqee jechuudha. Warri barate kun amma maalirra jira? Maalirra jirra yoo jennee of gaafanne miidhaarra jirra ofumaafu. Maaliif obboleessatti hin beeku obboleettiin obboleessatti akkasii wal qabannee waliin deemuu hin dandeenya. Kanaaf yoo barnoota warra keenyaa qabaanne akka Oromootti miti akka addunyaa tanattuufu Oromoon urjii tahee jira jechuudha. Amma ati gaafa obboleessa kiyya taate qabeenyi kee kiyyattiin beekaniin tiiffadhaniin eegan. Yoo ati naa boonte siituutu kiyya waan ta'eef boonee siin dhaadataa jiraadha. Yoo barnoota warra keenyaa qabaanne kana godhuu dandeenya jechuu barbaada. Yoo isa if jalaa gannee kaalagaa kanaan deemnu duumaatuma deemutti jira. Inni hayyuu Profeesar Ajamus waanuma birootii jechuudha. Oduu gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe, share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiitu waan ifiiti.
guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyoota isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya keeti kan sabaati. Sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhageeffattootaatis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Shama harka fuunee hordoftoota Bilisoo TV duraan dursee ragmataa kariim isiniin jenna. Arra qophii addaa Bilisoo TV waa'ee Oromoo yaada gartee isarraa barachuuf dhufne jechuu nama jabaa keenya tokko saniif arra Bilisoo TV innis kunooti waan hundu isarraa enya. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Mee waa'ee Oromoo har'aa mee akkam laaltame haala amma deemurraa akkam laalta haala kanarraa mee? Ayyee bareedaadha. Duraan dursee uummata Oromoo bal'aa addunyaarra jiru hundaan baga soomana baranaa ittiin isin ga'e Ramadaanul Kariim isiniin jechaa. Egaa kabaranaa kabaree hedduu kamilkaa'inaa kabilisummaa jechuun hin barbaada. Itti aansuun isinis istiidiyoo Bilisoo TV'tti argamtanii gaaffii fi deebii waliin taasisuu keessanii fi dursa galatoomaa isiniin jechuu barbaadna maqaa uummata Oromoo bal'aatiin. Egaa wanti keenya silaa wanti ofii nama dhiisu numa dubbanna. Dhugaa. Warra dubbatee hojjetee gartee waan gaarii takkallee mul'isu nu haa godhu rabbiillee nu haa gargaaru jenna. Baatilleen baatii Ramadaanaati. Amiin. Akkasii waan keenya kanarraa yoo dubbanne hedduu taajjabbii faatu jira. Taajjabbii yeroo jennu usneetuma haafnee taajjabbii hin jennu jechuudha. Oromoon maal keessa ture maal keessa jira akkasumas Oromoon maal dhabe maal barbaadaa jira akkasuma egaa wanti ati dhabdee ta barbaadu jirtu tunoo sababni ati waan dhabdee waan kana barbaadu jirtuufoo maali isa jedhamu san backgroundii keenyatti dubbee teenyatti deebinee yeroo hunda ofiis mullee yaadachuu fi walillee yaadachiisuu barbaannaa jechuudha. Egaa haalli maantanaa nuti akka dhalateenyatti jiru hunda keessa jirru yeroo waa taanee ni wayinaa ni iyyinaa akka yeroo duraa yeroo taanka nagaa qabnutti haasofna yeroo hedduu jechuudha. Kuni akka dhalateenyatti nurraa barbaachisaadha mitii jechuudha. Mee maaltu kana isin qabaa haala gartee fakkeenyaa mootummoota gartee ammaan tana dheengadda ABO'n TPLF hojii wal taatee ja'aniiti dheengadda gaafa ABO san lallabaatuma arrammoo gartee juntaa fi ABO waltee jenna arrammoo juntuma sanii fi mootummaa santutu arra wajjee wajjin suuraa garagaraas ka'aa jira wajjinis gartee hariiroo uummachaa jira jechuudha. Dheengadda akkasii arrarraawoo akkami mee kanarraa akkamiin laatameeti gaal nama jabaa dheenga tokkooti. Kuni bareedaadha gaafii natti na gaafattee wantummaan silaa jechuu fi wal yaadachiisuu qabna inni jiru inni guddaan kan daganne dubbee ofii namni waan dabarse seenaa ofii yoo dagatee akkanuma tattaa'aa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf wantuma torbee kana keessa ta'e yoo har'a yaadachuu baannee rakkumaa jechuudha. Mataan isaatu waan kana rakkoodha. Dhugaadha. Haqaa fi wallaaluun dhugaa ofii wallaaluun dhugaa ofii qabachuu dhabuuni gaaga'ama yookiin agaagula nama godha. Agaagul keessa nuti jirru kunu waan nuti dhugaa haqa ofii qabannu warra gartee nuuf yaadu beenyee waliin kaa yaaddatu waanuma sanuu waliin yaaddonye
qabachuudhaaf hin carraaqinii fi rakkoo amma nuti keessa jirru kun cubbuu ta'ee nuti keessa deemutti jirra jechuudha. Of dagachuu hin qabnu of yaadachuu qabna jechuu barbaade. Kuni dhugaadha taajjabbiidha ta'a. Taajjabbii yeroo jennu maal jechuu barbaadeeti. Kaleessa dhugaadhaa egaa as dhiyeenyuma kana seenaa fagoo hin taane wanni kuni dhalli teenya hunduu ni hubatti jeetiin abdadha. Waraana bilisummaa Oromoo isaan maqaa shanee jedhamu kanaan haasawanii isaanii fi juntaa kanaatu walii galee biyya tanaa diiguu rakkoo barbaadaa kaleessa eessa jiru ja'anii warri hedduun dhagaa hin jirrellee kaasaati ture jechuudha. Egaa dhugaadhaa yeroo sanii fi hubannoo dhabaaf dhalli teenyatu ni jetti. Jenneellee nulleen qabachuu turre waan kana jechuudha. Dhugaaf ja'anii fi dharaaf ja'anii har'a immoo taajjabbii keessa jirra jechuu barbaade. Taajjabbiin har'a keessa jirru maali? Waraanni bilisummaa Oromoo jechuun nama halaalaa osoo hin taane anaa fi sihi jechuudha. Fagootti deemnee barbaadu osoo hin taane dhala Oromoo obbolaa keenya anumaa fi sihi jechuu dandeenya jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanuti nuuf jecha wareegamaaf lubbuu qaalii diinagdee Oromoo tanaa miti. Uummanni addunyaa tanarra jiru miliyoonaan yoo baase lubbuu takka deebisuu hin dandeenye dhala tanaaf akka sabattis nuuf kenne jira. Isa kanammoo dhalli teenya warra lubbuu fi isaaf kennee dhugaa kana falmaa jiru kana wallaaluun warra diina yookiin alagaas haa ta'u diinaas haa ta'u warri akkas juusan diinuma jennee fudhachuu dandeenya. Isaan kana waliin harka dhawaa isaan waan kana waliin jiran ja'a dhagaa meeqa garagalchaa. Galatoomii kana gidduutti illee xiqqoo si dhaabaa ifama hojii dheengadda bikka gartee isaan dheengadda abaa'oo fi juntaa walii gale jechoota jirtutti kara naa deebita. Abaa'oo fi juntaa walii gale jechuudhaan oduu afarsan. Arra ammoo PP fi juntaa santu walii galee jira. Gaafsan hangam takka harki tumamaa amma immoo hangam takka harki tumamaa. Kanamii addanaa baasimee kanaan jira wallee. Bareedaadha. Inni kun taajjabbiidha jennee jirra akkuma taajjabbiitti dubbanna. Kaleessa yeroo sanii diinaas haa ta'u abbaan fedhees haa ta'u jechaa ture warri harka waliin dhahee keenyarraas haa ta'u wallaalummaanis haa ta'u hedduu ture. Ka dhagaa meeqa garagalchuu ka warri kun isaan waliin kaleessallee isaan waliin tura jiru haga hin qabu jechuu barbaadeeti. Har'a immoo kaleessa jibba warra sanirraa qabaniif kana ja'an jennee fudhachaa turre. Har'a immoo yeroo warri isaan waliin ta'anii warra dhugaaf deemu kana dha'uudhaaf sossoo'ansanii egaa qabanii suuraa waliin ka'anii kaleessaas beeku jarri abbumaa fi ilmoo ture. Garuu dhugaan jirtu isaanirra ka walitti dhiyaatu hin jiru. Maaliif walumaan balleessaa waan turan hundaa'uu Oromoo irratti gochoota hin taanes raawwataa turan. Garuu harka waliitiin harka gartuu amma biyya harkaa qabnu jettu kanaan qabatanii dhala Oromoo hunda akka fedhan godhanii turan malee abbaan isaanii guddaan isuma amma suuraa waliin kan kana jechuu barbaadeeti. Egaa dhugaadhaa har'a Oromoo maal keessa jirtu yeroo jenne yeroo tana keessatti akka nama hirriba keessa jiru yookaan bishaan laga guutee deemutti jiru calli jettee jirti jechuudha. Maaliif namni horsiisullee hin jiru. Gaafa sana immoo dhagaa garagalchuutu ture. Maaliif wanni kun tahee jennee yoo deebinee ilaallu nuti yeruma hundaa'uu yakkatuu fi nama of quban qabne of jalaa badee deemu ta'uudha nutti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni seenaa ofii dubbee ofii deebi'ee qorachuu hin dandeenye dhugaa fi gartee soba namni tokko na sobaa fi dhugaa kiyya dubbataa addaan baafachuu hin dandeenye rakkoodha jechuudha. Akka dhalateenyatti taajjabbii nuti yeroo hunda irra jirru maaf yeruma hunda jarri kuni dhugaa ofii kanarratti alagaa waliin duuluuni gowwaas haa ta'uu abshaalaas haa ta'uu gaariis dabaas qaceelaas haa ta'uu maaliif hundi gootoma yeroo immoo dhugaa ofii tanaaf ta'uu qabu warra dhugaa ofii qabatee deemuudhaaf ta'u maaliif calchuu isa jedhamu kuni taajjabbiidha nutti tahaa jechuudha.
tarii hubannoo dhabataa jenneeti fudhanna. Garuu yeroo ammaan tanaa kana keessatti hubannoo dhaba dhalli teenya tun jennee jala saraarree abjuu jireenyaa keessa of jiraachisu nuuf gatii hin qabu jechuu barbaadeeti. Kanaafi ofuma keenyaafuu nutu of taajjabuu danda'uudha qabna. Oduu gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas ilmaan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti oolteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiitu waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyoota isiniif qopheessuudhaaf jira. Maree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessani kiyya keeti kan sabaati sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhageeffattootaatis fudhachaa fuulduratti hamma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV. Ofuma keenyaafuu nutu of taajjabuu danda'uudha qabna.